jaalalli madhugaa. Sinjala miti. Sirmata waan ishee kadhadhattu fakkaate. Beekaa yoo fedhe gaannamu waan akku. Akkas dhawu. Ifoo obboleessa lammaffaa bilbila koodatti bilbilee. Waa'ee obboleessa qomaa yoo dhagaafne hin fiire. Nati amma danda'u ka namattis na dhimma amma dandeettii godhan barbaada. Ati obboleettii qabdaa? Obboleettii. Beeti, baay'ee nama narta. Aboo deemnaa. Aboo dhiisii kootu ni deemna. Oh, beekaa. Nagaa keetii? Jira waaqa sagalee. Meetii koo si yaadeera baay'ee waliin agarru? Wal agarrallee garuu baay'ee natti tolaan jiru. Manuma adeemee deemee gochaa. Okay. Manuma dhufuure? As ba'u. Kootu rakkoo qabu. Tole nan dhufa mana. Mooti, maal sitti fakkaata? Jaalalli nama jaallatu baay'eedha. Ati garuu jireenya akkamii jiraachaa jirta? Osoo na waliin deemtu yaadaan badda. Oh, meetii koo. Akkam? Jirtaa? Fayyaa? Nagaa? Akkam? Tole. Akkamitti? Nagaa? Maali fuulli kee sirriin jiru? Baay'ee manatti hin tolu. Maali manatti? Amma nan jarjaraatiin nagaan hojii. Seetu. Itu mana ada yang tinggal? Rakkoon qabu. Ada. Maali manatti? Obboleessa koo tokko yeroo ijoollummaa koo baay'eetuma dhabame. Anis immoo erganii guddaan dheedhiisa barbaadu dhiise. Garuu ammaan isaa arguu hin dandeenye. Sababa isaatti mataa dhukkubaa jira waa'ee isaa yaadamu. Oh, meetii koo maaliti? Guyyaa waaqayyoo arguu dandeessu. Anis ammaan danda'ee isin deeggaraa walumaan barbaadna. Filayyuu maaliif danda'a jetteeti. Ani garuu obboleessa koo argachuu dhiisu. Maaliti guyyaa tokko arguu dandeessa? Aduu. Akkamitti? Jira akkasuma waan jiraadha. Maal jettu? Ati akkam? Maal jedhu jira? Hojii qabdummaan. Hojii abdummaa maataadha. Mucaan tokkollee dhiyeenya mana galmeetii gidduu kana si bilbilanaan jedhanii tarii gaamee nan eega. Osoo maal jettu? Maal jettuuti? Hojjetaa mootummaa ta'uu jira. Amma hojjetaa kee ta'ee jira? Maal lafa hojjettee? Jaalala siif hojjechaa jira.
Meetii Macam mana? Eessa deemu ture? Asuma. Meetii ko? Mucaan silaa maaliif akkasitti silaale? Masih magali. Hello Guyyoo. Eessa jirtu? Maal hawwa kottaa mee waamata illee hojjennaa deemnee harki duwwaa nu taate. Amma dafaa kottaa. Tole. Abo. Harki qullaa nu taate deemaatii waan hojjedhaa kottaa. Deemaati. Obboleessa. Abe, naguma. Jirta? Akkam? Akkama? Naguma. Obboleessa koo tokko nagayyuu baadiyyaa irraa dhufeetanii bilbila isaa itti naa bilbiluu dandeessaa? Akkasii bilbilachuu barbaadde? Itti lakkoofsa? Duwwaa 9 22 22 Ishii. duwwaa Eh? argate yoo galatu obboleessa koo argate. Ishii kaa ishii. Obboleessa koo. Abolaan meenni kun amma ammaatti waan takka ittiin agarru. Alfi deemtan. Warra ammoo mucaa waan ta'e irratti namcha waan ta'e irratti karaatti qabne waan ajaa'ibaa irratti hojjenneen siin jedhe. Maal hojjettan? Akkam gootan? Akka maal qabaa irratti hojjenneen siin jedhe miti. Bareeda koo jabaadha. Deem.
Yaa beektuu manni kun garuu baay'ee bareedas tu fakkaatu. Anis baay'ee jaaladheera garuu manicha. Mana kiraayis immoo bakka lamatti kaffalu irra bukkuma tokko nu warra akkasii yaadu. Badii gallamu jedhame. Eeyyee miti otoo akkas ta'ee baay'ee natti tola naafe. Otoo jennuyyuu ittiin bishaan manneen baay'een beelee. Bishaan isaa jira maa quba wajjin nyaata. Ittoo kee ka baay'ee beeksisa warri immoo silaa isaati amma naa ture. Obsi kaas bira ga'u. Garuu isaa daagaa. Kan naan galle mooti. Amma yoo bitate eenyummaa keessa dhugaa dhositee kan iftuu waliin deemtu. Dhugaa dubbachuuf eenyummaa koo dhugaa ishiitti mun barbaadu. Sababni isaa yoo ani kan ishee barbaadeef yeroo ammaaf wajjin jiraachuuf malee fuudhuuf miti. Ani kan hin jedhu an fuudhaaf hin taane maaliif hin akkasumaan duuba rarraatu shamarran maali yoo dhiistanii teessan yookiin akkuma koo kanatti. Ati immoo hospitaaluma deemtu innis ilaalchifna malee onnee mayyuu hin qabdu laata onnee ma jaalala. Dhugaa keetti onnee dhiigarabsu malee onnee jaalala hin qabu. Meetii jaalalli kee fi jaalalli beekaa gaddamatu baay'ee namatti tola. Seewwachaa jira. Baay'ee anis. Anis kaa'utoon akka keessanitti jalqabu malee nama akka beekaattis jaallatutu argadheera addeetii baay'ee natti tola. Carraa nama gargaari. Tokkoon immoo filannoo miti. Garuu mootiin maal hojjeta? Ekspoortii irraan hojjedha naan jedhee garuu ani maallaqa guddaa nyaadha naan jedhee maallaqa isaa garuu arginu. Maallaqa kan malteessatti agartee keessee yoo deeman arguu barbaada sila yuuti garuu hojii isa gaariidha. Ammaaf gaariidha hojiinsa. Walitti jijjiirratu nama akka Otoo jijjiirrate baay'ee itti tola. hojii isaa uumif gaariidha. Galata butaan Haa ta'u rakkoo qabu. Beektuu isheen keenya iyyuu qorre oduu itti gadi buufate. Nutti gadi buufate. Tole kaa ta'u. Hello? Nagaa keessan? Galata Waaqaa. Tole. Haa ta'u rakkoon hin jiru. Haala mijeeffadhee nan dhufa. Tole dhiyeenyuma dhufa. Haa ta'u. Hello, Meti. Nagama keeti? Jira kamati. Har'a kottu mee otoo si arginu hin deemu bakka hojii sinaa bilbilanii? Manatti kottu mee otoo si arginu hin deemuun koo hin hafu. Tole sin eega. Ariifadhu. Eessarratti mucaa koo? Asumaan gaa jedhan baay'ee tullaa fi Dafii deebi'ee gaa.
Atau kadang-kadang apa? Meetii maaf akkasuma bu'aasita? Osoo na dhiiste baay'ee gaariidha. Dubbiin kee kun gara biraatti socho'aa. Maal lola koo feete? Masa gaariidha. Come on. Biiftuu waan tokko sitti malee. Maayini laata? Meetiidhaan baay'een jaalladhe. Maal? Meetiidhaan baay'een jaalladhe. Nama na deeggarumus duwwaa qaba waan ta'eef akka atitti naa himtu barbaade. Kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u. Isheen hiriyyaa akka lubbuu isheetti jaallattu qabdi. Kanaaf waan asi deeggaruu homaan qabu. Qoosi jedhee miti barkaan asitti maa. Kuni qoosaa miti qabu. Isheen anaaf haadha kooti. Kana yoomiyyuu gochuu hin danda'u. Biiftuu! Biiftuu! Oh, Meetii. Akkam? Jirta? Akkam? Kottu see? Beekaku. Hojii argachuuf jechuudha. Kaamticha sibitu midhaan. Natti fakkaata kaayyee. Gaariidha. Kan hojjetaa mootummaa taataa jechuudha. Otuma namni hojii qabaadhee immoo atuma guutummaattis atumti iyyuu kan qotaata. Maal jettaa? Sila ajaa'ibatti mana kana keessatti si fuudhee waliin jiraanna. Maatiin kee garuu mana bareedaa qabu. Baay'ee namatti tola. Tole garuu atuma namni hojii qabaadhee iyyuu maatii na fursiisuu hin qabuun ture. Waanti akka ajaa'ibaatti si fuudha. Nam tokko wal fuudhuu yookiin wajjin jiraachuuf maatiin murteessaa miti. Jaalala nama gidduu jirudha murteessaa rakkoo. Yaa obboleessa ko. Osoon si argee addunyaan kun naaf ifa. Yoomuun si arga laata? Nyaatu ka? Nyaatu? Nyaataan jira. Meetii koo? Tibba nagaru turuun kan oolu. Bakka deemtu? Na yaadiin kan. Aatuun tolii argadhu malee. Obseetu mas eega. Maalni mootii kararra waan akkatti reebdu? Biiftuu maaliif dhiifa manaan gootu? Ati baafin nageessu. Tokko sitti meeramti. Kanaan booddee yoo jaalalaan jireenya koraa deemti naaf wayya. Tole? Erga waa'ee obboleettii kiyyaa natti kaastee maal akka ta'e hin beeku. Garaan kun baay'ee na raafamu jammare. Eessa jirti laata garuu namni?